luba waaqayyoodhaa ulfaadhuu afeerraa irraatni biyyoolessa Oromiyaa siif godhe awwaattee dhimma Oromoof Oromiyaa irratti waliin dubbatuuf ayyamamaa ta'uu keetiif ani xiiqii dhugaasaati arraata biyyoolessa Oromiyaa irraan siin dubbadhaa baga nagaan dhufte. Galatuma afeeraan agootanii fi galata guddaa qabu. Ayyee ulfaadhuu luba waaqee Oromoon koloneeffatamuun dura koloneeffattoota ofirraa faccisaa ture erga Oromiyaan koloneeffatamtee Oromoo gabrummaan mudate booda ammoo ofirraa kaasuuf yookaan fonqolchuuf taa'ee hin beeku ammoo galmi qabsoo bilisummaa Oromoo kun lafarra bubbule yookaan ammoo ni warraafate kanaaf ammoo sababni gara boodaa kana keessa ka'u mooraan qabsoo bilisummaa Oromoo bakka lama ta'uu isaatii warra jedhantu jira innis kanneen qabsoo hidhannoo geggeessanii fi warra qabsoo hidhannoo mormanidha kun ammoo dhiibbaa mataa isaa qaba silaa haala qabatamaa ijaarsa impaayiraan kamtu Oromootti aana waan Oromoon silaa dhabee kamtu argamsiisa luba waaqee ati kanarratti maal jetta? Tole baay'ee galatoomii gaaffiin kuni gaaffii baay'ee cimaadhaa fi barbaachisaa ummatuma isaattuu gaaffii hedduu akka kaasan godhuu fi yoo yaadan waan al tokkotti deebuutuun ta'in kitaaba guddaa waan ta'uu danda'u waan cimaa kana gaafatte hammam akkan cimsee deebisu rabbi haa beeku garuu xiqquma ilaalaa dubbachuu fi akkan gaaffii kee hubadhetti qabsoo Oromoo geggeeffamaa ture kana keessatti mooraa lama jirti kan hidhannoodhaan deeggaramuu fi kan karaa nagaa jedhu kun dhiibbaa ofii isaatii qabaatee jira qabsoo karaarra bubbulchee kana keessaa silaa haala qabatamaa impaayera Itoophiyaa fi jiruuf jireenya Oromoon har'a impaayera kana keessatti jiraatuuni kamtu silaa Oromoodhaa wayyaa akka jedhudha maalirra kana deebisuu fi bakka hedduu nu geessuu danda'a gabaabaatti garuu hunda dura qabsoon karaa nagaa balaansaa salphaadhaa gaariidhaa milkii hin argamsiisa yoo ta'e hin filatama garuu akkamitti filatama yoo maal ta'e gabaabumatti yoo mootummaan ati mirga kee gaafattu kanatu na jalaa hafe kanan dhabe kanatu natti bade jettee kanatti gaafattu mootummaan kan keeti yoo ta'e gaaffii kee kana sii deebisa yoo ta'e yerootti gaafattu mirga ati qabdu siif tiksa yoo ta'e sababa gaafatteef hin shororkeeffamtu yoo ta'e hin ajjeefamtu yoo ta'e hin hidhamtu yoo ta'e akka waan namaa gadiitti hin laalamtu yoo ta'e mirga kee gaafachuudhaan yakkamaa hin jedhamtu yoo ta'e qabsoon karaa nagaa gaafatan bareeddu yoo garuu inni aangoo harkaa qabu inni mirga kee dhiibe biyya kee harkaa qabu koloneeffattuun yookaan garboonfataan afaan qawween malee sitti haasa'uu hin danda'u yoo ta'e nagaa itti lallabdee inni rasaasaan si waada yoo ta'e ati hammattee inni sitti hammaata yoo ta'e siidha si ajjeesa yoo ta'e haadha kee obboleettii kee gudeedha yoo ta'e hayyuu kee ajjeesa yoo ta'e eerroo kee ajjeesa yoo ta'e bosona uummata kee qonnaa uummata kee guba yoo ta'e mana haadhayyeessaa guba boossisa yoo ta'e kan akkammaa Oromiyaa keessatti koloneeffattuun gochaa jiru jechuudha yeroo akkasii qabsoon karaa nagaa sun cufameera jechuudha eenyutu cufee abbicha biyya kee harkaa qabu koloneeffattuu sanatu cufee jechuudha yeroo kun ta'u naachuraal loo waan jennu jira seerumti uumamaa ilma namaaf kenname jira waan ati appilaayi gootu jira jechuudha difendee of gootu carraa kamuu gaafa dhabdu ofitti deebitee akka hin duunee fi dandamachuudhaaf waan humni kee danda'u gootaa jechuudha inni waan si ajjeesuuf isa ofirraa qolachuutti seentaa jechuudha kun gabaabaatti maalitti nu geessaa aadaa impaayera Itoophiyaa fi akka ijaarama ishee impaayera Itoophiyaa kana yeroo waa'ee ishee dubbannu seenaa gaafa qoran seenaa hayyonni Oromoo qophaan barreessan utuu hin ta'in hayyonni warra Awurooppaa kun kan isaan barreessan illee gaafa qorannu uummanni Oromoo yoo xiqqate rasaasa warra nafxanyaati itti dhukaafamu kan eegalee waggaa 375 gahee jira. Erga waggaa 375 yoo xiqqate nafxanyaan hanga amma aniif ati haasofnu kanatti uummata Oromoo meeshaa ammayyaatiin itti dhukaasa. Inni bara 1860 keessaa kaasee hanga 1898 fa'itti ijaarsa impaayeraaf geggeeffame boca addaa fudhatee kallattiidhaan biyyoota guddatan kan akka Ingilizii, Faransaayii, Xaaliyaanii fi Raashaarraa uummata Oromoo ajjeesanii cabsanii Oromiyaa diiguuf meeshaa ammayyaa fudhatan malee Oromootti dhukaasuun sana dura ture. Meeshaa ammayyaatti dhiibe. Inni bara sirna kolonii kana impaayera kana ijaaruuf taasifame garuu akka seeraan jedhutti uummata Oromoo miliyoonii 10 fixuudhaaf rasaasa miliyoona 50tu biyyoota amma maqaadha irraa fudhatame. Qawwee 715 waliin jechuudha. Kun Oromoo miliyoonii 10 fixuudhaaf
jechuun miliyoona 50 miliyoona 10 gaafa hirtuu Oromoo tokko rasaasa meeqaan ajjeesuuf akka tilmaamamee argitaa jechuudha. Erga yeroo si egaa Oromootti meeshaatu dhukaa. Meeshaan kun kan itti dhukaa'u kadhachuufis miti, hammachuuf miti, daawwaa isaa kennuuf miti, isa faarsuuf miti, quraana isaa dubbisuuf miti, wangeela isaa lallabuuf miti, sirna gadaa isaa lallabuuf miti, ajjeesuu itti dhukaafamaa jechuudha. Kun jechuun maali? Nagaan hin jirtu jechuudha. Erga Oromiyaan impaayera kana jalatti afaan qawweetiin cabdee uummati Oromoo nagaa qabaatee hin beeku. Impaayera kanaa wajjin, sirna naftanyaa wajjin, warra sirna sana jiraachisu wajjin raawwatee uummatni Oromoo jedhamu kun nagaa qabaatee hin beeku. Sirni naftanyaa Oromoo irraa nagaa fudhate, nagaa irraa fageesse. Sirumaa uummanni kun aadaan isaa baay'ee konservaatiiviidha. Dafee hin badu, dafee hin cabu, dafee hin makamu, dafee of hin gatu, dafee of hin ganu. Kanaaf dandamate malee al tokkoyyuu sirni naftanyaa erga impaayerri kun ijaaramtee Oromiyaatti galteen as Oromoof nagaa kennee hin beeku. Amma miti durumaayyuu jechuudha. Egaa bakka nagaan hin jirretti nagaa akka itti fiddu hin jiru. Kanaaf utuu hin jaallatin qabsoon karaa nagaa adeemamu sun mooraan sun hin samuutti deemaa jechuudha. Hin alaa jechuudha. Carraa dhabee jechuudha. Hin dhiphate jechuudha. Sun gaafa ta'u immoo namni uumamaan baduu sababa hin barbaanneef of oolchuuf jiraachuuf jecha waa'ee biyya ijaarrachuu dhiisi. Akkuma namaatti lafarra jiraachuuf jecha lubbuu kee oolfachuuf waan si oolchu hojjetta. Abbaa si dhukaasu sana ofirraa qolachuuf waan inni hojjetu hojjetta. Isani dubbatu dubbadha. Akka innaa sa'utti taasisuuf. Akka inni dubbatutti itti dubbattaa jechuudha. Kanaafiti haala kana keessatti waan amma Oromootti dhihoo jiru akka anaaf galutti waan Oromoo baasu mootummaan erga manatti dhaqee ajjeesa ta'e, erga manaa dhaqee gadi fuudhee qala gura ta'e, erga qonnaa hiyyeessaa bosona adeemee gura ta'e, namuma Oromoo jedhamu kana akkasumatti Oromoo ta'uun yakkamaa ta'uutti kwaalifikeeshinii namaa kenne erga ta'e wanti Oromootti dhihoo jiru of oolchuuf ofirraa qolachuu qopha ta'ee jechuudha. Kun immoo qabsoo hidhannoo isaa jennu sanaa jechuudha. Karaarraa hin jiru. Addunyaatti yoo ilaallee biyya addunyaa kana keessaa kolonii jalatti kufan yoo ilaallee biyyi koloneeffattuu kadhatee maaloo biyya koonaa kenni jedhee hammatee dhungatee gaarummaan itti agarsiisa aroo jedhee habaaboo hiree fi isaa sagadee biyya harkaa fudhate hin jiru. Humna isaatiin ittiin qabee wareegama itti kaffalee biyya isaa harkaa fudhatee jechuudha. Seenaa addunyaarraa isuma kana argina. Kanaaf kan Oromootti dhiyoo akkanatti mul'atutti amma carraa hundi mootummaan sababa cufeef mootummaan abbaa irree mootummaan maafiyaa koloneeffattuun kun sababa cufee fi wanti Oromootti dhiyoo jiru waan of harkaa qabu kaafatee sirna kan ofirraa fonqolchuu. Kana gochuuf immoo humna ijaarame qabaa, instituushinii qabaa, waraana bilisummaa Oromoo faanaa jechuudha. Kana booddee yoo gaaffii dhannatti dhuftee bareechee kanarra ibsuu danda'a. Amma akkasumatti dhaabbata. Fayyaa ta'e luba waaqe gabaabamatti deebisaan kee kan Oromoo baasu Oromoof falli qabsoo hidhannoo ta'uusaati. Gaarii dhagaa. Akeekii fi akkaataan Oromoon keessa jiru isa yeroo kamii caalaa ulfaataadha. Haala kana keessa taakkuuf yookaan darbuuf akkasumas Oromiyaaf Oromummaa ammoo itti fufsiisuuf ammoo gamtaan Oromoodhaa akkaan barbaachisaadha. Kana keessatti ammoo tokkummaa dhiigaa uumaan waliin walitti dabalataan tokkummaan akeekaaf galmi qabsoo bilisummaa Oromoollee akkaan feesisaadha. Diina kana tokkummaan ofirraa buqqisuu malee qabsoo hidhannoo dura dhaabbatuun kuni dhuguma Oromoof waan yaadame sitti fakkaata. Jalqaba irratti kan Oromoo baasu qabsoo hidhannoo ta'uu gama keetiin nuu kaafteetta. Ammoo hayyootni Oromoodhaa waa'ee Oromoo kanaaf ni quuqamuu jedhanii qabsoo hidhannoo kana dura sadarkaa isaaniitti dhadhaabbatanii gama tokko waan isaan mul'isantu argama. Warri waan kana godhan dhuguma qabsoo Oromoof yookaan Oromoof waan yaadan isinitti fakkaata. Yoo Oromoof yaadame ta'e attamitti yoo miti immoo ta'e yaada keessan nuu qooddu luba waaqe. Ulfaatila kuni iddoo namoonni akkasitti yaadan kun bakka isaan dhaabbatanii ilaalantu murteessaadha. Eessa dhaabbatanii ilaalaa jiru? Oromoodhaa fi Oromiyaa eessa dhaabbatanii ilaalu? Fakkeenyaaf inni jedhaa jiru kun waa'ee lafaa miti. Yoo Oromoof Oromiyaa Finfinnee keessa yookaas Oromiyaa keessa dhaabbatanii ilaalu ta'e waan Oromoo baasu qabsoo hidhannoo akka ta'e salphaatti hubatu. Amma haala jiru. Akkuma immoo dubbadde amma qophaalee tun tashin durumaa kaasee waan jiru amma garuu ittumaa ka hammaatee gara kanatti uummata keenya geesse. Bakki isaan dhaabbatanii ilaalaa jiran kun Gondar keessa yoo ta'e immoo
Oromoof Oromiyaa kaallaa ijaa yookaas ayigilaasii sirna nafxanyaa keessaan ilaalaa jiru sababa ta'eefi isaanitti kan mul'atu karaa nagaadha. Karaan nagaa kun garuu maali? Karaa nagaa yeroo jennu hiikkaa yookaas definitioniin nagaa kuni inni uummanni kolonii jala jiru jedhuu fi inni koloneeffate jedhu wal adda. Inni ati nagaa jettu isaaniif lola. Inni ati mirga koo jettu isaaniif shororkeessuudha. Inni ati biyya koo jettu isaaniif biyya diiguudha. Inni ati mirga falmata jettu isaaniif yakka hojjechuudha. Inni ati araara sirriidha jettu isaan goolii uumuudha isaaniif biyya diiguudha isaaniif. Kanaafi akkaataa fi bakka nuti dhaabbannee haasofnu murteessaa jechuudha. Namoonni akkas jedhanii Oromoon amma qabsoo hidhannoo odoo hin taane waan kanarraa fagaatee karaa nagaatti qabsaa'uu qabaa warri jedhu warra Oromiyaaf Oromoo ija Oromootiin ilaaluu hin dandeenyedha. Gabaabaatti warra jaalala immuuyee Itoophiyaa impaayera Itoophiyaa keessatti kufee ka'uu dadhabe. Warra bosona jaalalaa impaayera Itoophiyaa seenee karaa keessaa bahu dhabee hamma Gondaritti deemee Gondar gahee of argee Oromoof Oromiyaan akka irraa fagoo jirtu hubatee lakkiisichi Oromiyaa kana hin qaqqabnu asuma teenyee waan immuuyee haasofna warra jedhu. Gabaabaatti kanaa jechuudha. Namoonni kuni yeroo tokko waan fakkeenya fudhatan qabu. Fakkeenyaaf Maartin Luuter King fakkeenya fudhatu, Mahatmaa Gaandhii fakkeenya fudhatu, Niilsen Mandeelaa fakkeenya fudhatu. Maartin Luuter King seenaa isaa dubbisnee bakki inni itti self defensiidhaan morme hin jiru tokko. Mahatmaa Gaandhii isoo ilaallee sirni lolee kan Oromiyaatti adda. Biyyuma addunyaa kanarraa kolonii jalatti kufan keessaa Oromiyaa kan adda godhu warri koloneeffattee magaalaa guddoo ishee sirnasee ajeelloodhumatti dhaqxee Oromiyaarra ijaarrate. Isheenumatu keessa jiraata. Saba afaan sanaaf aadaa sana baatutu keessa qubate. Isaantu aangoo siyaasaa waggaa 100 harkaa qabaate. Warri kan biraan akka sana miti. Saawuz Afrikaas Niilsen Mandeelaa soo fudhannee akkaataan itti qabsoo sana geggeesse kan Oromootti adda. By the way, Niilsen Mandeelaanii akka inni Oromiyaa keessa ture Taaddasaa Birriirraa barumsa leenjii waraanaa kana fudhate beeku. Maal gochuudhaaf leenjii waraanaa fudhata? Karaa nagaattuu amanaa. Qonnaa ittiin qotuuf immoo Jimmaa deemee buna ittiin ciremoo Harargee deemee Jimaa ittiin dhaabemoo maal ittiin godhu waraanaaf leenjii jechuudha. Garuu haalli ittiin Afrikaa kibbaa keessatti qabsoon geggeeffamee fi Maartin Luuter King Ameerikaa keessatti Noorz Ameerikaa keessatti uummata gurraachaan ittiin qabsaa'ee fi Mahatmaa Gaandhii Indiyaa keessatti ittiin qabsaa'ee haala Oromoo har'a lafarra jiru wajjin tokko lakki. Sirna apartaayidii anatti hin bu'in sitti hin bu'uudha. Relatively wayyaanee jiru fakkaata. Wayyaaneen adeemsa